Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan ulfaatee fi kan galatoome nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka akkasaatti bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqullootaa ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa koorsii dubbii haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamiidhaan boqonnaa sadaffaadha barachaa kan jirru. Boqonnaa kanaan egaa akkuma yaadattan guyyaa darbee kutaa lammaffaasaadhaan gammoojjii Gibxitti baqachuu haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii kan jedhu eegallee turre gidduutti kan dhaabbachiisne. Dubroo Maariyaamiin gara sanatti baqachuudhaaf eegaluu ishee ture jalqabneerra. Guyyaa har'aas immoo achumarraatu itti fufuudhaan gidiraawwan haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii qunnaman deemsa ishee gara Gibxitti taasise kanaan kan jedhu kan barannudha kan ta'u. Waaqayyo abbaan keenya nu barsiisuun fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan gidiraawwan haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii deemsa ishee irraatu eegallee ilaaluudhaaf yoo jalqabnu isa dhugaa dubbachuudhaaf dubroo Maariyaamii gidiraa ishee dubbachuun haafuuti yaaduun baay'ee ulfaataadha. Yeroo darbee kaasuudhaaf akkuma yaallee guyyaa har'aa yaadannoon kan isaaf taasifamu gurraan dhalaa bultii 8 jechuudha. Guyyaatti gooftaan keenya mana qulqullummaa seenedha. Jaarsichi Simi'oon mucaa ishee dubroo Maariyaamii irraa harkaa fuudhuudhaan raajii dubbatee ture. Mucaan kun namoonni baay'een karaa isaa kan ka'an karaa isaan immoo kanneen kufan ta'u sirratti immoo lubbuu kee irratti billaatu darbaa jechuudhaan dubroo Maariyaamiidhaaf raajii kana dubbatee ture jaarsichi kun. Gidiraawwan dubroo Maariyaamii kun egaa kan dubbate kun kan dukara wal qabata. Kan jalqabaa asirraati jalqabuudhaan gidiraawwan baay'een gara fuudhaatti ishee eeggatan kun hundumtu raajichi jaarsichi Simi'oon kan inni dubbate irraatu dursee kan inni dubbate isa wajjiraan kan wal qabatudha jechuudha. Gidiraa dubroo Maariyaamii dubbachuu miti yaadachuun iyyuu namatti ulfaata yeroo jennu jalqabuma isaarraa kaanee gaafa laalludha. Ergamaan qulqulluun Gabri'eel abjuudhaan Yoosefiif mul'achuudhaan maal jedhe Heroodsi mucaa kana ajjeesuudhaaf barbaadaa jira. Kanaafuu mucaa kana fi harmi haadha isaa fudhadhuuti gara Gibxitti baqadhu jechuudhaan itti meera. Bulee masaa gaafuma ganama kaanii deemuudhaaf gaafa ka'an dubroo Maariyaamitti maal jedhee dubbatee ta'a qulqulluun kun. Yoosef dubroo Maariyaamiidhaan eessa deemnaa yookiin mucaa kee ajjeesuu fi Heroodsi barbaadaa wanta jiruudhaaf baqachuudhaaf kaanaa jirra jedhee osoo itti meera yoo ta'e gaddi ishee asuma kanaa jalqabaa jechuudha. Mucaa ishee durbummaadhaan argatte ofii ishee reefu ijoollee umurii waggaa 17 kan jirtudha. Mucaa ishee kana jalaatti ajjeesuudhaaf gaafa kaan bakka hin beeknetti gaafa jalqabdu asuma gaafa dhageessurraa ka'eetu gidiraan ishee gaddi ishee asumarraatu eegalaa jechuudha. Kanaafuu gidiraan ishee asirraati kan eegalu kun amma waggoota 3 ji'a gammoojjii Gibxii keessatti kan itti fufu yommuu ta'u
gidiraawwan ishee kun karaa irratti akkasumas deemtee biyya Gibxittis wantoonni baay'een ishee qunnamaniiru. Isaan keessaatu egaa kana hundumaa tarreessinee xumuruudhaa yoo baanneeyyuu muraasa isaanii garuu akka armaan gadiitti yaadachuudhaa fi yaallaa jechuudha. Gidiraawwan shan tokkodha kan ilaallu. Kan jalqabaa dhufinsa Yoosaati. Yoosaan ilma Yoseefidha. Wangeela Maatewos boqonnaa 11 boqonnaa 13 lakkoofsa 55 yommuu dubbisnu obbolaawwan gooftaa jedhamaniitu kanneen tarreeffaman keessaa tokko Yoosaadha. Yoosaan jalqabaa yeroon isaanii baqaa isaanii eegalan isaan wajjirraan deemuudhaaf ka'eetu xiqqoo wajjirraan deemuudhaan karaatti garuu biraatu deebi'ee kana fedha. Erga sanaati immoo oduu dhagaa oduu akkamii Heroodis firoota keessan ajjeesuudhaaf loltoota baay'ee bobbaaseera kan jedhu gaafa dhaga'u amma immoo fiigaa ka'ee jechuudha. Maaliif akka isaan jalaa baqataniidhaaf akka isaan dhokataniif itti himuudhaaf እና deemsa isaan guyyaa 3 deeman inni guyyaa tokkotti deemuudhaan bira ga'a. Kana booda yeroo isaan bira ga'u isaan dadhabanii tolanii Dubroo Maariyaamii gaaddisa jala teessi. Salomeen immoo qaama mucichaa isheen dhiqaa jirtuuti yeroo argu akka mooltan akkam bultan osoo hin jedhin jecha naasuudhaan maal jedhee dubbata. Mucaa kana ajjeesuudhaaf as teessu Heroodis humnoota isaa biyya hundumaarraa facaaseeraa dafaa ka'a jechuudhaan Dubroo Maariyaamii naaseeraa jechuudha. Yeroo kana Dubroo Maariyaamii dadhabbii osoo jirtu naasuudhaan mucaa ishee Salomee harkaa fudhachuudhaan boo'ichaan dhimmimaa ishee dhangalaaste deemsa isheettu kaateetti jechuudha. Hojiin Yoosaa wanta gaarii fokkaatus akka isaan jalaa deemaniidhaaf akka isaan baqataniidhaaf oduu gaarii ta'us garuu Waaqayyo maal taasiseera haadha koo maaliif naasiste jechuudhaan akka haadha manaa Loox dhagaa ibiddaa dhagaa ashaboo akkani ta'u taasiseera jechuudha. Dubroo Maariyaamii naasisuu haadha koo maaliif naastaa kan jedhudhaati kan ka'e jechuudha. Kan biraan immoo gidiraan ishee waan kana keessaa tokko immoo hattoota lamaan gammoojjii keessatti isaan arganidha. Hattoonni kun tokko lammii biyya Gibxiiti tokko immoo lammii Ibrootaadha. Xiitoosii fi Daakiris kanneen jedhaman jechuudha. Yeroo kun hattoonni kun wajjirraan ta'uudhaan gammoojjii keessa deddeebi'anii lubbuu namoota baay'ee kan ajjeesan qabeenyaa nama baay'ee saamaa kan turanii. Salomeen yeroo isaan kan hattoota kan agartu ni baqattinna. Dubroo Maariyaam immoo mucaa koo ajjeesuu jechuudhaan boo'icha ishee jalqabdee jechuudha. Hattoonni kunis immoo itti dhufuudhaan osoo mucaa isheen ajjeesin uffata isaa irraatu fudhataniitu deeman jechuudha. Xiqqoo achi siqanii immoo ni dhaabbatu. Dhaabbatanii maal jedhu isaan lamaan keessaa inni mirgaa gooftaa keenyatti fannifamuudhaaf jiru Xiitoos kan jedhamu. Guyyaa sana kan isaan saaman hundumtuu kan taraasaa waan ta'eedhaaf kan isaa kan waan ta'eef uffata kanaa deebisnu jechuudhaan dhaabbateetu mari'ata. Kana booda yeroo inni akkas jedhanii dhaabbatan yeroo isaan mari'atan kana Dubroo Maariyaamii arguudhaan hattuun wanta fudhates uffatee deema malee maaliif dhaabbatee mari'ata jechuudhaan deebi'anii yeroo isaan dhufan agartee mucaa koo ajjeesuufidha jechuudhaan kan duraa caalaa imimmaa ishee dhangalaastee boosseetti jechuudha. Isaan garuu uffata isaas ni deebisanii fi lamaan isaanii keessaa Xiitoos kan jedhamu gooftaa keenya illee irraa fuudhee deemsa baay'ee deemeera. Gooftaan keenya illee raajii baay'ee isaaf dubbateera achumatti jechuudha. Innaa yeroo hattoota kaan lama argan Dubroo Maariyaamii gaddoota ishee keessaa akka tokkotti kan lakkaa'ame mucaa koo ajjeesuudhaan baay'ee gadditeetti jechuudha. Kan biraa immoo darbatamuu mucaa ishees yeroo agartuudha. Yeroo tokkos osoo deemaa jiraniitu mana sooressa tokko arganii itti maquudhaan gargaarsa maqaa Waaqayyoo waamanii gaafatu. Yeroo Dubroon haala kanaatiin gaafattu haati manichaa maal jetti? Ati bifa akkasii baattee golga keessaatu hin baatu waa balleessitee deemaa jirta malee jechuudhaan jecha ammasii Dubrootti dubbatte. Yeroo kana Yoseef dhagayeetu maal jedhaa? Kan kadhatuudhaaf yoo qabaatan ni kennu. Yoo hin qaban ta'a immoo Waaqayyo siif haa kennu jedhu malee akkamitti jecha nama waraanu namatti dubbatu yookiin akkamitti jechaan nama waraanu jechuudhaan
yeroo inni deebisu kootibaa kan jedhamtu hojjettuun manichaa yeroo kana maal gooti Yoseefin akkamitti jecha akkasii irratti dubbachuu dandeessa jechuudhaan isanii rukkutti gooftaa keenya immoo dugda dubroo Maariyaam irraa fuudhuudhaan lafatti rukkutti jechuudha. Yeroo kana dubroo Maariyaamiin naasuudhaan mucaan koo ni du'e jetteetu imimmaan ishee dhangalaastee baay'ee gadditeetti. Mucaan ishee Iyyasuus Kiristoosis hin duune lafaatu fudhatti yeroo kana gadda haadha isaa ilaaluudhaan namoonni kun lafti afaan bantee akka isaanii liqinfaman lafaan akka isaan liqinfaman ajaja taasisee achumaan namoonni kun lafta isaan afaan bantee isaan liqinsuu dandeesseetti jechuudha. Kan biraas immoo leencota agartees gaddi guddaa isheetti dhaga'ameera. Gammoojjii Gibxi yeroo deeman karaa irratti wanta isaan qunnaman keessaa kunis tokkodha. Dubroo Maariyaamii harreera teessi. Harreen egaa akkuma yeroo dhalannaa gooftaa keenyaas akkuma baranne bineeldota dhalannaa gooftaa keenyaa simatan keessaa tokkodha isheen. Dubroo Maariyaamii mucaa ishee deessee carqii xiqqoodha yeroo isheen itti martee qabattu qorri yeroo sanaa baay'ee cimaa waan ta'eedhaaf harroonnii fi warreen biroon gooftaa keenyatti hafuura isaanii baafachuudhaan isa akkuma bulan har'as immoo harreen gooftaa keenya baachuudhaan dubroo Maariyaamii wajjin gara gammoojjii Gibxiitti deemsa isaanii irra jiru jechuudha. Daddaftee osoo deemtuutu fagootti maal agarti leencota fuuldura isheetti agarteetti. Yeroo kana dubroo Maariyaamii maal jetti mucaa koo nyaatu jechuudhaan yaa'u namni leenca argee leenca jalaa ba'uun hin danda'amu. Mucaa koo nyaatu jechuudhaan imimmaan ishee dhangalaastee gaddi guddaatti dhaga'ameera. Ishee qofa miti harreemti dabalatallee harrittimti gooftaa keenya baattee deemtu sunillee waaqa koo nyaatu jechuudhaan boosseetti. Yeroo isaan itti dhiyaatan garuu kan isaan yaadan irraatu wanti faallaasaa kan ta'e ni argame. Leenconni kun bakka ta'aniitu ol ka'uudhaan maal jedhu uumaa samiif lafaa leencotaa kan taate nagaan siif haa ta'u jechuudhaan gooftaa keenyaaf sagadanii isaan dabarsaniiru jechuudha. Isaan dabarsan malee dubroo Maariyaam garuu dura maal taatettu gaddi guddaan itti dhaga'ameera mucaa koo na jalaatu ajjeesu jechuudhaan jechuudha. Kan biraan immoo arrabsoo Ti'imaariidha kan xumuraatti kan ilaallu. Ti'imaar kan jedhamtu dubartiin tokkos immoo dubroo Maariyaamii bishaan akka isheef kennituudhaaf ni gaafatti. Yeroo kana dubartiin kun kan bishaan dubroo Maariyaamiidhaaf kennuu taaturuuti wanta baay'ee dubbachuudhaan arrabsoo biraadhaanidha kan isheen arrabsitu. Yeroo kanas dubroo Maariyaamii maal jetti leenconni warreen afaan namaa hin beekne akkasumas gammoojjii keessatti hattoonni garaa naaf laafuudhaan amma kanaatti ga'eera. Garuu akkamitti dubartiin kun garaan itti jabaatti jechuudhaan gadditti dhaga'ameera jechuudha. Dubroo Maariyaamii gaddoota ishee qunnaman keessaa kun akka muraasaatti kan kaasnedha. Faallaa kanaa immoo namoonni ishee simatanis ni jiru. Namoonni baay'een simatanii kan eebbifaman jechuudha. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti muraasa isaanii ilaaluudhaaf yoo yaalle guyyaa tokko akkuma guyyaa kaan osoo deemaniitu laftitti dhiinaan gara nama tokkotti deemanii yeroo gaafatan namni gara daafes ni jira waan ta'eedhaaf namni kun isaan keessummeessee bakka bultii isaaniif kennee isaan bulcheera. Yeruma sana immoo gooftaan keenya bakka sanatti raajiiwwan baay'ee raawwata. Xaa'otiiwwan naannoo sana jiran akka jiranitti akka isaan caccabanii badan. Ganama isaas immoo achuma osoo isaan jiranii dhukkubsattoonni baay'ee walitti qabuudhaan dhufanii dhukkuba isaanii irraatu fayyaniiru jechuudha. Namni amanee namni garaa laafee isaan simate amma kanaatti eebba argachaa ture. Warreen dhiisanis immoo akkuma sanaatti adabbii isaanii argachaa turan jechuudha. Naannoo biraattis akkuma kana simatamaniiru. Iyyasuus Kiristoos gooftaan keenya bakka ittiin kun maqaa koodhaaf maqaa haadha koodhaan galateeffamaa bakka itti jiraadhudha jechuudhaan raajii amma dubbatutti wantoonni baay'een raajiiwwan baay'ee erga raawwatamanii booda bakka sana amma kanaatti raajii dubbatee fi eebbisee darbeera. Itti aanes immoo fira Yoseef argatanii mana fira Yoseefis immoo keessummummaadhaan turaniiru. Kun immoo namoota isaan simatan keessaa tokko kanneen eeramanidha. Egaa walumaa galatti gaafa laallu garuu raajiiwwan raawwatamaa turan raajiiwwan gurguddoo turanii warreen
isaanin simanne birattis warreen simatanii keessummeessan birattis immoo raajiiwwan gurguddaan raawwatamaa turaniiru. Raajiiwwan kun kan isaan dhala namaa warreen jiran turuuti harreetti illee dabalatee baay'ee isaan dinqisiisaa kan turedha. Dubroo Maariyaam egaa ilma ishee durbummaa argatte kana na jalaatu ajjeesu jechuudhaan karaa kan hin beekne bakka fira kan hin qabne callisteetuma gara kanaatti yeroo isheen deemtu unkaan turtii waggoota sadiidhaaf ji'a ja'a haa hafuuti. Guyyaadhaa nam tokko bakka tokko ka'eetu bakka biraatti deemuudhaaf guyyaa lamatti gidiraawwan mee akkasa qunnaman kana yaaduun naman dhibu dhugaa dubbachuudhaaf gammoojjii Gibxii keessa bakka firri hin jirre unkaan namni akka hin argamneedhaaf iyyuu Dubroo Maariyaam maal gochaa turte karaa bakka karaan hin jirre laga keessadha kan isheen deemtu. Yoseef maal jedhaa namaaf namatu qoricha waan ta'eedhaaf karaarraa deemnu jedhaa. Isheen immoo lakkii mucaa koon ajjeessu jechuudhaan bakka namni irra deemuu kan dandeenye bakka dhokataa jechuudha namarraa fagaachuudhaan deemsa akkasii ture kan isaan deemaa turanii. Waggoota kan hundumaatti egaa gidiraawwan isheen qunnaman dubbannee barreessinee xumuruu hin dandeenyu dhuguma dubbachuudhaaf. Abboonni keenya garuu kitaabilee baay'ee irratti kallattii adda addaadhaan nuuf barreessaniiru. Keessumattuu kan akka Abboocha Dubroo kan jedhu Saqooqaa Wadingil kan jedhu kitaabni ni jira. Achirratti barreeffamee kan jiru manni kiristaanaa keenya waggaadhaan fulbaana 26 irraa kaastee hanga sadaasaa bultii 6tti jechuudha. Zamana Tsiggee bara Abaaboo jechuudhaan maqaa kanaan moggaaste yeroo sanatti waa'ee baqannaadhaaf gidiraawwan Dubroo Maariyaamii yerootti yaadannudha jechuudha. Isaan kun yeroo sanatti bal'inaan yerootti yaadannuudhaaf abboonni mana kiristaanaa keenyaa halkan faarfachuudhaan gidiraa Dubroo Maariyaamii yerootti wajjiraan qooddatanidha jechuudha. Kanaafuu gabaabinaan gaafa laallu gidiraawwan Dubroo qunnaman isaan kun akka fakkeenyaatti ni ka'u jechuudha. Kan ittaan immoo ji'oota kanaa booda ji'oota turtii waggaa 3dhaaf ji'a 6 booda Dubroo Maariyaamii gara bakka ishee duraatti gara dachee Israa'elitti deebiteetti inni kun akkam ture kan jedhu barumsa taanuun qabannee kan deemnu kan ta'u. Har'aa fi asumarratti nu ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Eebbi gargaarsi kadhannaan haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaamii hunduma keenya wajjirraan haa ta'u. Kutaa taanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.